hubadhu. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire World taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni nageenyi jaalalli isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole gaa guyyaarraallee barnoota baay'ee bareedaa ta'e barnoota humna guddaaf keessaa qabu barnoota baay'ee nu jijjiiru isiniif qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Mata dureen barnoota keenyaarraa maal jedha akkuma jalqabarratti isinii kaasee ofitti amanamummaa kee cimsachuudhaaf wantoota gochuu qabnu wal faana laallaa jechuudha. Yoo maal goone ofitti amanamummaa keenya cimsanna, yoo maal goone ofitti amanamummaan keenya immoo galma nuu ga'uu danda'a kan jedhudha. Tole egaa ofitti amanamummaa keenyaaf maaltu barbaachisa? Nuti addunyaa kanarratti kan dhalanneef jibbamuuf miti, gadi qabamuufis miti, tuffatamuufis miti. Ani nun biyya lafaa kanarratti dhufe. Nun gati guddaafiif qaba. Gati guddaadhaas kan nuuf kaffalame. Hedduun keenya gatii ofiif laachuu qabnurraa xiqqoo ofiif laanna. Ofitti amanamummaa dhabuun keenya wanta guddaa argachuu qabnu akka nu dhabnu nu taasisa. Ofitti amanamummaa dhabuu keenyaan jireenya keenya guyyaa guyyaadhaan irratti dhiibbaa guddaa geessisaa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna ofitti amanamummaa godhachuuf? Ofitti amanamummaa immoo haala kamiin godhachuu dandeenya? Tokko inni jalqabaa ofii kee gaarii ta'e. Ofitti amanamummaa kee cimsachuuf jalqaba ofiif gaarii ta'e. Gaarii ofiif yaadu. Iddoo guddaa ofiif laadhu. Iddoo guddaa siif mala waan ta'eef. Iddoo guddaa ofiif kenni. Of kabaji. Of jaalladhu. Iddoo guddaatti gaafa of laadhu, gaafa of amantu, gaafa of amansiisaa deemtu, iddoo guddaa akka geessu gaafa of amansiisaa deemtu ofitti amanamummaan kee jabaachaa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabda? Inni tokkoffaa ofiif gaarii ta'e. Inni lammaffaa irratti argamu immoo akkuma namoota biraatiif iddoo laattu ofii keetiifis iddoo laadhu. Akkuma namoota warra kaaniif iddoo laattu akka namoota biraa kabaju, akkuma namoota biraaf kabaja kee namoota biraaf akkuma iddoo laattu ofii keefis iddoo laadhu. Of kunuunsi, of qabi, of tajaajili. Yoos maal ta'a? Ciminni kee ofitti amanamummaan kee jabaataa deema. Yoo iddoo ofiif laata, yoo iddoo ofiif qabaate namni biraallee iddoo siif qabaata. Iddoo guddaa siif laataa jechuudha. Kanaafuu ofii keef iddoo laata. Inni sadaffaa ofii kee of jaalladhu, of kunuunsi, ofii keef yaadi. Namoota biroo jaallachuuf of jibbuun dirqama miti. Namoota biroo jaallachuuf of jibbuun dirqama miti. Osoo of jaalladhu namoonni biroollee hin jaallattu. Osoo of jaallattu namoota biraallee jaallachuu ni danda'a. Kanaafuu of jaalladhu, of kunuunsi, ofii keef yaadi. Dirqama miti. Namoota biraa jaallachuuf of jibbuun qaba. Of jaallachuu qaba. Akkuma namoota biraa jaallatu, akkuma namoota biraa kabaju, akkasumatti maal gochuu qaba? Of jaallachuu qaba. Of kunuunsuu qaba. Iddoo ofiif laachuu qabda jechuudha inni sadaffaa. Inni afuraffaan immoo ofii kee namoota biraa duukaa hin madaalin. Ofii kee namoota biraa duukaa maal hin godhin? Hin madaalin. Abaluun akkasii, abaluun iddoo akkasiidha jedha, abaluun bareedaa, abaluun na caala. Namoota duukaa wal madaalsista taanaan jireenya kee eenyummaa kee maal kuffiisaa jirta. Namoota duukaa hin madaalin eenyummaa kee. Karooraaf galma kee irratti qofa xiyyeeffadhu. Namoota duukaa of madaaluu dhiistee jechuudha. Yoo san maal taate? Milkaa'ina ofitti amanamummaa horachaa deemta. Eenyu inni shanaffaan immoo eenyu guutuu ta'ee nama guutuu miti. Eenyumtu guutuu ta'ee hin dhalanne. Namni kamuu taanaan guutuu ta'ee namni dhalate. Garuu yeroodhaan hanga dandeessan of fooyyessi, of guddisi. Guutuu ta'uu qaba jettees of hin dhiphisi. Namni guutuu ta'ee namni guutuu ta'ee as ga'e hin jiru. Namni guutuu ta'ee galma kanan ga'a jedhee yaade tokko hin jiru waan ta'eef ati akkasiin ta'a, akkasiin godha jettee yaada osoo hin taane guyyaa irraa jalaa irruu keessan bakkee dhiphuu keessana guuchichaa deemuu ni dandeessa. Garuu guutuu ta'ee namni dhalachuu danda'u jechuudha. Inni jedheeffaan immoo namni kamuu dogoggora uuma.
namni kamuu dogoggora uumuu akka ni danda'u yaadadhu. Of yaadachiisi. Kan hin dogoggorre isa du'e qofaadha. Kan hin dogoggorre hin jiru waan ta'eef. Namni kamuu dogoggora ni uumu. Akka dogoggoruu dandeessu of amansiisi. Ofitti himi. Akka namni dogoggoruu dandeessu yoo beekte ofitti amanamummaan kee jabaachaa deema. Maaliif dogoggora keessanirraa baratte akkati gara fuulduraatti deemtu waan of amansiistuuf. Kanaafuu maal gochuu qabna? Dogoggoruu akka dandeessu of amansiisi ni jeeffatu. Inni torbaffaa immoo waan jijjiiruu qabu irratti xiyyeeffadhu. Waanuma hundumaa gochuun qaba jettee humnaa fi yeroo kennu of hin dhiphisiin. Wanta dandeessu hin dandeessa. Wanta hin dandeenyetti immoo humnaa fi yeroo kee maallaqa kee hin fixiin. Wanta dandeessu qofa irratti xiyyeeffadhu. Sana immoo maal gochuu dandeessa? Sanaa booda galma ga'uu ni dandeessa. Ofitti amanamummaa kee cimsachaa deemta jechuudha. Waan jijjiiruu dandeessu irratti yoo xiyyeeffadhu. Akkas jechuun ofitti amanamummaa kee jabeeffataa deemtaa jechuudha. Inni saddeettaffaan immoo waan si gammachiisu hojjedhu. Wanta si gammachiisu irraa baqa. Wanta gammachuu si ilaanne boqonnaa si ilaanne hin hojjetin. Wanta si gammachiisuuf wanta sammuu kee jijjiiru. Wanta gammachuu si laatu miira kee kan gammachiisu kamuu dalagi. Inni salgifaan immoo injifannoo xiqqoo argattee hin tuffatin. Wanta xiqqoo galma ga'uu dandeessu tokko yoo argattee hin tuffatin. Isheenoo xiqqoodha. Isheenoo akkamiin akkas godha. Kana guddisuu hin danda'u jettee hin tuffatin. Wanta mo'icha xiqqoorraa kaastee guddifachaa deemta malee takkaatti guddaan arga yoo jettee chaalenjii isaa dadhabdee kufuu dandeessa waan ta'eef. Kanaafuu maal gochuu qabna? Wantoota xixiqqoo hin tuffatin. Maaliif guddachaa deema waan ta'eef. Inni kurnaffaan immoo ati namoota biroof barbaachisaadha. Ati namoota biroof maali? Inni kurnaffaa barbaachisaadha. Barbaachisaa akka taate of dagachuu hin qabu. Namoota biraa nan fayyada. Maatii koo nan fayyada. Haadha koo nan fayyada. Abbaa koo nan fayyada. Obbolaan koo nan fayyada. Ani addunyaaf dawaadha jettee of amansiisuu qabda. Yeroo san ofitti amanamummaan kee jabaachaa deema. Kanaafuu maal gochuu qabda? Namoota biroo akka barbaachisu dandeessu of amansiisuu qabda. Inni 11ffaan immoo namoota ofitti amanamummaa kee akkas cimsattuuf si gargaaran hiriyoonfadhu. Hiriyoota kee warroota abdii si kutachiisaniif fagaadhu. Namoota warra hin dandeesse jabaadhu. Ofitti amanamummaa qabda. Hin dandeesse galman geesse jabaadhu. Nama seetu duukaa oolu hiriyoonfadhu. Namoota abdii si kutan hin dandeessu siin jedhanerraa immoo baqadhu. Kanaafuu ofitti amanamummaa kee cimsachuudhaaf wantoonni gochuu qabnu 11 kanadha. Yoo warreen kana godhanan tokkoon kana yoo goone ofitti amanamummaan kee cimaa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Ofii keetiif gaarii ta'e. Inni lammaffaan akkuma namoota biroof iddoo laattu ofiif iddoo laattu. Inni sadaffaan of jaalladhu. Inni afuraffaan ofii keef namoota biroo duukaa waliin madaalsi. Inni shanaffaan eenyumtuu guutuu ta'ee hin dhalanne. Eenyumtuu guutuu miti. Beekaa ta'e hin dhalanne. Beekumsa garuu dabalachuu ni danda'a. Inni ja'affaan namni kamuu dogoggoruu uumuu akka danda'u yaada. Namoonni kamuu taanaan dogoggoruu akka danda'an yaadadhu. Inni torbaffaan waan jijjiirtu irratti xiyyeeffadhu. Wanta jijjiiruu dandeessu irratti xiyyeeffadhu. Inni saddeettaffaan waan si gammachiisu hojjedhu. Inni salgaffaan mo'icha xiqqoodha jettee yookaan wanta injifatu xiqqoodha jettee hin tuffatin. Hojjedhu guddifachuu ni dandeessa. Inni kurnaffaan ati namoota birootiif nama barbaachisu. Kanaafuu ofitti amanamummaa kee cimsachuuf akka namoonni biroo si barbaadan amansiisuu qabda. Inni 11ffaan inni dhumaan immoo namoota ofitti amanamummaa kee si cimsan duukaa ooli yookaan hiriyoonfadhu. Kanaafuu barnoota keenya har'aa asuma irratti goolabaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Guddaa galatoomaa. Turtii gaarii.